Media dhugaas of jennaan waggaa kudha shaniin duratti alan filmi sana produce godhu ala sana media illee hin jirtu garuu namni filmi produce godhe interview argata televizyinii biyyatti keessatti interview'n ta'a interview sana immoo kanan baay'ee fedhu armee kiyyatti ilaalti biyyatti mucaan kee televizyiniidhaan mul'ate jechuun hin beekta warra baadiyyaa biratti sadarkaa guddaadha ala sana innaa televizyinii ala sanan jalqabee jechuufan siin jedhagin beekamtiin hin jiru namnis hin beeku achi booda garuu alhamdulillah sun hunduu darbee dubbiin ta'uu diddee immoo biyya alaatti hin ba'ee achi immoo deebi'een tiktok irra dhufe tiktok irra gaafa dhufe jedhu alhamdulillah kunu amma akkuma ilaalaa jirtu almost 2,000 booddee close to 2.8 seena maqaa kiyyaan miliyoona 3 oltu jira fake account Facebook allaarree akkuma kana miliyoona olin qaba almost miliyoona 4 al takkaan post gaafan godhee jedhu nama bira ga'uu danda'a Twitter jira LinkedIn jira 8,000 ol ka qabu Instagram jira isa gaafa lakkooftu almost close to 4 million access kanan godhuun qaba ofuma kiyya MashaAllah amalle jaalala nama irratti rabbisiif haa dabaluun siin jaa kanuma wal qabatee Mansuureen wanni guddaan efa miidiyaa irratti dhufe ani viidiyoolee kan kee irra guddaa yeroon argu atii gargaarsa kanitu maybe dheenya boodaa kana yoo qabbaneessite malee duraan gargaarsa eevi mana eelee biddeena itti buusan fa'aa namaaf bittee maallaqa waan garagaraa irratti kanii fi mul'achuu turte san keessaa hojiin jalqabaa gargaarsa irratti hawaasni akkaan sitti gammade orsi haalaan bika guddaa siif qabaate gargaarsa kam irratti maal yeroo hojjettu? Dhugaas of jennaan egaa aadaa biyya keenyaa keessatti namni si jaallatee jennaan inuma si jaallata si jibbinaanis inuma si jibbaa inni si jibbullee maalillee godhii waan ardiif samaayii kana keessatti hin godhamne godhii si jaallachuu hin danda'u. Garuu ani nayyaadadhaa birrii jalqaba sooloorsiin kiyya 1,000 caalu konkolaataa koo miiccadhee ba'uu anaa jedhaa jedhu haati guddoon dhuftee maaloo jettee na kadhatte farankaa maala adde maaliif kadhattu ijoolleen qabdanii jennaan ilmoo koo ijoollee qaba garuu ijoolleen koo nan gaafatanuu kunuu rakkadheen manaa ba'ee kadhachuu jalqabee naan jedhani jaartii guddoo jennaan maal taatani jennaan kiraa manaan dhabee naan jedhani meeqa kaffaltu kiraa manaa jennaan birrii 800 naan jedhani egaa namni guyyaa wiikendiitii birriinis rakkan turre isee 800 kenneefi viidiyoo riikardi godhee silkii keessan naa kennaati silkii sana sinii namni sinii dawwala kana caalaa sin qarqaara amma garuu hin kadhatinaa manatti galaa jedheen viidiyoo post godheen almost guyyaa lama keessatti close to 1.2 million view argatte viidiyoon sun silkii sana namni irraa fudhatee warra biyya Arabaa jiran hojjettoota biyya Arabaa jiranu maadaam qabam warra jedhaman ni beekta ta'a jarri silkii sanaan dawwalanii mana ijaaraniif birrii walitti qabanii jechuudha. Achi booddee an kana booda kanan hojjechuu qabu waan akkanaati namni an birrii 800 1,000 kennee viidiyoo post godhee guyyaa sanaaf beeluu keessaa ba'ee rakkina keessaa ba'ee jennaan umri isaa guutummoo waan itti fayyadamu namni baay'een gochuu fi gatii danda'uuf kana gochuun qaba jedhanii itti jalqabe viidiyoon sun namni baay'een naa jaallatee namni baay'een immoo na arrabsee namni baay'een immoo ittiin waa meeqa jechaa ture garuu alhamdulillah viidiyoon sun nama baay'ee bira naa geessee anis immoo rizaaltii ittiin argadhee jaartiin sun arra kadhaa keessaa ba'anii mana qabaatanii jiru jechuudha kun akkuma jalqabaatiin sitti mamalee kumaatamaaf waan akkanaa godhee kumaatamaaf anis personally waan sana qarqaarsa qarqaaree namni biraas akka qarqaaru godhee jireenya gaarii akka jiraatan rabbiin saba mana godhee jira jechuudha. MashaAllah namoonni gariin yeroo viidiyoo duratti waan akkanaa godhan akkuma ati jette sababa keetiin namni sun gargaaramee ati immoo namni yoo fedhe waan fedhe siinaa jiru irra filattee san fudhatteetiif irratti achumaan hojii sanitti dhuftee MashaAllah namoonni hedduun Mansuur xarrak jaa of jajaa yookiin of guddisaa ni boonaa an kanan qabaa jaajaan Mansuuroo deebiin isaa maali waan kanarratti?
alhamdulillah rabbiini dadhabbii koos na argee du'aa haadha kiyyaatii du'aa abbaa kiyyaatiin salaatan sagaduuf qulqullummaa koo argee arjummaa koo argee na qarqaaree amma har'aatti sadarkaan amma jiru keessatti namarraatuu waan barbaadiin waanan barbaade hojjedhee waanan barbaade nyaadhee dhugee qarqaarsa qarqaaruu barbaachisaa taanaan namattiin qarqaareen jira malee ani dhugaa soof jennaani namni gurranyaadha naan jedha al tokko rabbiin sii kennee gorroruunis rakkina qaba jedhee ilaalu gorroruu jechuun nu musliima amantaa islaamaatiin kibriyyaan baay'ee jibbamtuudha alhamdulillah nu kibriyyaan qabdu garuu namni takka jibbiinsa gatii qabuuf gurranyaa siin jedha malee wallaahi abdii namni na argee na wajjin waajjira koo dhufee yookiin karaatti na argee yookiin hoteela takkatti daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 na wajjin taa'ee taphatee jedhee achii booda namni akka keetiin jiru naan jedha garuu namni miidiyaa kanatti gaafa mul'atee jedhu qulqullooftee gaafa mul'attu uffata gaarii gaafa uffattu shittoo gaafa dibattu waanuma of jejaa wayitiin si fudhata malee namni qaamaan na argee achi booda anaaf wattaaddara kiyya naa ta'a namni sun. Malee annama hojjetu jechuudha. Maashaallah. Garaagarummaa Mansuur miidiyaatii fi Mansuur lafaa jidduu jiru maali? Moo Mansuur tokkuma lafattis miidiyaa irrattis? Alhamdulillah miidiyaa irratti na agartu kunis kanuma qulqulluudha. Keessisaas bakkeensaas akkuma shittoo sanaa urgaa'a. Qaamaanis gaafa na agartu akkuma shittoo kanaan urgaa'a. Argachuu namaan jibbu qananii namaan barbaada. Namni hojjetee argachuun barbaada. Positively wantundiyyuu namni tokko ta'ee wal qarqaaree of guddisuu akka ni danda'u isarratti carraaqeen godha malee garaagarummaa baay'ee hin qabu dhugaa soof jennan tasuma garaagarummaa iyyuu hin qabu waan asumatti na agartu malee waan fakkeessee godhus hin jiru fakkeessuus immoo hin danda'u kan koola amma namni kan hin galleef waggaa 4 fakkeessuu hin dandeessu ji'a 4 fakkeessuu hin dandeessa ji'a tokko fakkeessuu dandeessa waggaa 4 guutuu namni fakkeessuu hin danda'u. An alhamdulillah waggaa 4 guutuu shittoon bandibataa jira waggaa 4 guutuu business classiidhaan indeema gaafan biyyaa ba'u waggaa 4 guutuu namni birrii na gaafannaa inuman kennaa jira waggaa 4 guutuu guyyaadhaan birrii 1,000 amma birrii 10,000 kunoo social media kanarratti kennaan oola mobile card barattootaaf kennaan oola garuu namni kana hunda sirratti argaa of jaja siin jedha hattuudha siin jedha. Alhamdulillah ala din al-Islam hanni haqqi nama kan nama akka ta'e gatii beekuuf Mansuur garuu waan kana keessaa hin qabu jechuudha. Wow, mashallah. Tole Mansuureen gaafii keenyaaf deebisaa nu kennee egaa namoonni akka biratti isa yaaddan kanuma an hin fakkeessu jechaa jira. Natti dhiyaadhaan alaalaa jechuu jira nam murteessurraa. Thank you galatoomi. Mee eeva miidiyaa kanarra dhufte chaalenjii guddaan si qunnamee yookiin akkaan wanni si gaddisiise ni jira eeva miidiyaa irra dhufte chaalenjii wanni sitte kan ati maan nuuf himtu. Abdii kiyya dhugaa soof jennaani wallaahi rabbiin koo shaahida maal jedhama afaan oromootiin gaabbii jireenya kee keessatti maal gaabbite yoonaan jette miidiyaa kanarra dhufu wallaahi miidiyaa kanarra ba'uun akka inni na gaabbisiise amma kanan arguu jalqabe maaliif jennaan an biyya Itoophiyaa keessa jira amantaa kiyya kabajeen jiraadha mootummaa kiyya kabajeen jiraadha personally immoo muummicha ministeeraa nan jaalladha jaalalli kun immoo namatti maal fakkaachuu jalqabe beektaa waa hattee waa corabbartee mootummaa waa gootee hanna wayii keessa seentee kana gatii qabuuf kan ittiin kabar gochuudhaaf jedheetu iyyuu malee namtichi kun jaalala sin qabuu sin jedhu inni kaan Oromoo miti sin jedhu an Oromummaa I'm proud to Oromummaa kootti amantaa kootti nama jaallachuun nama kabajuun mootummaa koo kabajuun immoo shari'aan na ajajdi waan argame immoo haasa'uun shari'aan na ajaja sobuun qabu qaba sobni biyya amantaa islaamaatti sobni namni waa baay'ee dalaguu ni danda'a garuu hin sobuu jedhe rasuul alayhi salaatu wassalaam kanaaf jennaan waan an argin haasa'a kana keessatti garuu namni maal siin jedha inni kaan waa kabar gochuu barbaadeetu jedhee maqaa kee waan hin taaneen kaasaa jechuudha. Kanaafu miidiyaa kanarra dhufuun kiyya kana qofatu hin ta'in hojii an hojjechuu danda'u sodaadhaan
namni maal jira miti bakka manam amma waajjira mootummaa tasannaqwan nama hojii koon hojjetu jira jarroo danda'an hin hojjetan taanaan immoo hin dhiisu abdi rabbiin ana shaahida lafa meetira 100 mootummaan naan kennine ana seerumaan hin siin jedhaa jira seeraan bishooftu Adama proposaalii galchee statementii galchee kunoo waggaa tokko na deddeebisaa jiru waggaa tokko guutuu Finfinnee waggaa tokko guutuu amma dhiiseera yoo tasuma gaafachuus dhiiseera haasawus dhiiseera wayisa arran sitti mee wayi kana takkaa miidiyaa irratti haasa'e hin beeku wallaahi dhugaan siin jedha inni namni si argu garuu waan oromummaadhaan akkas gootee waan nama beektuuf akkas gootee gatii mootummaa wajjin suuraa qabduuf waan suuraa sana naachi barabbartu waan beekomtii keetiin nama saamtu se'a namoonni amma ana bira almost 1.34 tu jira sirsibiras more than 1000 jira namoota kam afaan oromoo nama dhageessanudha hundi keessanuu naa gala Mansuur Jamaal badiin ni qabu argitanii jennaan mootummaatti dhihaate akka inni hidhamu wanti beektan jiraannaan islaama taanaan maqaa rabbiitiin isin qabe ortodoksis protestantis taanaan 911 jedhamaan illee 911 kana maqaa dhahuun jaalladhu garuu inni federaalli keenyas 911 dhaan kan inni barreeffamee jiru waan barbaadde dawwaltee riipoortii gootaa jechuu federaal poolisiin aksesii kennee jira viidiyoolee riikardi gootee ergitee fi qabsiisuu dandeessa namicha sana an alhamdulillah seeraaf heera eeggadheen jiraadha garuu gidduu kana batalee sooshaal miidiyaa irratti suuraa koo maxxansuudhaan suuraan warra beekamtii biyya bulchaa jiru wajjin suuraan qabuun maxxansanii inni maaliif hin hidhamne inni maaliif akka hin taane jedhu an kanaan dura biyya kana keessatti namni ituun balleessin hidhamaa ba'ee jibbiinsaan hidhamaa ba'ee sanyiidhaan hidhamaa ba'e alhamdulillah mootummaan kun garuu sanyiidhaan sin hidhu jibbiinsaan sin hidhu balleessaa yoo qabaatte garuu namni si dhiisu hin jiru kanaaf jennaan dhaamsan dhaamumaa inni yoo balleessaan argitan hanna koo beeknaan nama birriinsaa nyaatame jiraannaan 911 irratti dawwaltanii federaal poolisiitti riipoortii gochuu hin dandeessu kun hoon jiraanne garuu mootummaan kun lafaa ka'ee maaliif na faarsite yookiin immoo maaliif wayii mootummaa dhoofte waa hatteetu jedhee lafaa ka'ee sin hidhu kana dhaamsa kana dhiyeeffachuun barbaada mootii koo. Ulfaadhu dhaamsa bareedaa dhaamtee waan si gaafachuuf aduu hundaas keessatti walitti qabdee deebistee galatoomii I think dhaga'uu jirtan na fakkaata hundi keessanuu tole mee karaa itti aanutti Mansuur egaa akkuma reefu jette namoota hedduuf guyyattis qarshii kumarraa hanga 10,000tti namoota harka qalleeyyiif war nama si gaafatan kaaddees ni kannitaa. Karaa hojiitiinoo hojii kan kee keessatti namootaaf hojii uumte namoonni si bira hojjetan ni jira moo hojii matuma keetiif qabda namoota hedduuf hojii uumtee jirta waan qabdu kanarratti. Alhamdulillah biyya Itoophiyaa keessatti dhaabbata 7 qaba. Dhaabbanni 7 kun mootummaadhaan rijistar ta'ee laayisansiin ba'ee fi tiin nambarii qabaatanii mootummaaf taaksii kaffalaa akka jiran 7 kana keessaa 6 warrumti TikTok irra jiranuu dargaggoonni 4-5 ta'anii aayidiyaalatti fidanii ilaa Mansuur kana hojjechuu dandeenya birrii muraasa dhabne birrii miliyoona 1 dhabne miliyoona 2 dhabne 500 dhabne kiraa ofiisa dhabne garuu biizinasii keenya kana naan jedhanii na amansiisanii biizinasii sanattis ani amanee jaraa waliin sheerii parsantii 40 amma 50tti fudhadhee kanan hojjedhu 6tu jira dhuunfaa kiyyatti kan hojjedhu immoo tokkoon qaba kan mataa kooti kana jechuun hojjettootaaf waajjira keessa kan qacaramanii hojjetan kanarratti immoo warreen humti aayidiyaa kana fidanii jedhan immoo an waanan qabu haxiqqaattu malee investor irratti godhee hojii uumee fi jaraafis abbaa qabeenyaa jaras taasisee anis immoo wajjin fayyadamaa kanan jiru 6 seerri kan beeku inni 7ffaa kan mataa kiyyaati. Kanaafuu nama baay'eedhaaf lakkoofsa isaa himuu gatiin hin barbaanneefanii hojii uumee ofii jaraatis immoo akka jarri kara horiitti seenanu akka jarri guddina keessa seenanu godhee fi kanan jiru namoota baay'eetu jiru. Alhamdulillah ETV'n illee waggaa lammanarraa waajjira 5 dhaqee kana akka dokumentariitti dhiyeessee jira Google godhanii gaafa argan ilaalu. Wow.
Maashaallah. Namoonni tokko maybe ati TikTok irra waan jirtuuf namoota waliin gastii or akkanatti waa waliin haasoytuuf namoota kana waan maallaqa qaban ittiin fakkaatu ta'a. Amma anuu shookiin ta'e yeroo bikka jaha akkanan qaba yeroo naan jettu hin fudhatan sii galee. Maybe gaafa Itoophiyaa dhufne ni daawwanna waajjiroota kan keetii inshallah. Galatoomii waan hedduudha waan hin dhagahin sirraa dhagootti jira. Mee Mansuur akka si agarrutti gaa reefu akka tuuxetti ilmoo akka qabduu fi bultis akka jaartee turte amma immoo yeroo wanni hundi si guutamee jiru kanatti waan hunda osoo qabduu Mansuur maaliif bultii hin qabatin? Bultii dura immoo jaalalaan qabamtee ni beektaa yoo qabamtee jiraatte yoomi ha jaalalti haalaan akkaan si qabdi sanboodoo maaltu ta'e? Jalqaba kanarraa nu himi sanbooda kana bultii deebinaaf. Galatoomii ani musliima alhamdulillah musliimni immoo hanga afuritti fuudhu ni heeyyamamtii fi kanaaf jennaan amman afur ga'utti haadha warraa qaba jedhee hin haasa'u gaafan afur ga'e garuu haadha manaa qaba jedhee arfanuu niqaabaan inshaallah nan mul'isa. Ammaaf garuu haadha manaa qaba jedhee hin haasa'u. Gaafan afur ga'e garuu afraffaan kunoo kana haadha manaa qaba jedheen Akkam afur bikka takkaa guutee moo wal jalaa hiitee? La. Afur al tokkicha tun ta'in afur gaafa ga'anii jedhanuun haadha warraa qabaa jedheen haasa'a. Ijoolleewwan hin qabamu. Ijoollee tokko tun ta'in ijoolleewwan qaba. Ijoolleewwan jechuun lamaa ol ta'uu danda'a, sadii ol ta'uu danda'a, garuu tokko oli. Waaw. Si galteetti dubbiin? Galte. So Mansuur bikka namni eegu jinjanaa fi jaalala laayifii akkasii keessan jiru jechuun bikki inni jiru bakka biraati. Bakka sunnaa nabii hordofuu haadha manaa afur guuttatee akkasitti sanbooda akkasitti taa'uudhami bikka itti jirtu bikka sani malee bikka amma jinjanaa fi kana keessan jirtu jaalala maalii kana haala jirtu. Alhamdulillah an ituun nama jana ta'ee ituun viidiyoodhaan dubaratti naasaa ta'ee ituun voice messageidhaan akkana dubartii wajjin jana ta'ee waggaa afur TikTok kanarra hin jiru ambar. Viidiyoon natti hin argamne hin jiru out of sharia out of humanity illee kataate. Suuraan natti hin argamne hin jiru sagaleen natti hin argamne hin jiru. Garuu alhamdulillah ala diin al-islaam waan koo hunda isliminnaan koo nasattaree naqabee dubartii ajnabiyyee wajjin haasa'uunis viidiyoodhaan wal ilaaluunis voice messageidhaan wal janajjanuunis sharaan gatiin eeyyamneef kanan godhu mee namni Mansuur viidiyoodhaan na janajjanee kunoo screen recording qaba namni jedhu jiraannaan baasee maxxansuu danda'a. Ituu jiraates immoo amma wana namni na dhiisu hin jiru bare kana maqaana balleessuudhaaf jaalala isaa dabalfachuudhaaf wajjin akkana godheera jechuudhaaf namni hin goone hin jiru. Alhamdulillah waggaa arfan kana xiqquma ishee beekamtiin kun eegee dhuftee booddee Rabbiin waan hunda keessaa nasattaree umriinis immoo gaafa deemaa deemu barri jireenya kee keessatti wanti hunduu Rabbiin gaafa sirreessaa deemu diinitti galaa dhufta bara. Alhamdulillah akkan silasiin jedhe jireenyi koo jireenya baay'ee easyidha nama easy today is my day jedhee nama jiraatudha. Kana keessatti immoo Rabbiin rizqii guddaa naa banee jira. Biizinesan sila torba siin jedhu biyya keessa jira. Isaan ala garuu biyya alaatiin hojii gurguddaan qaba alhamdulillah. Kanaaf jennaan dubartis janajjanuun barbaadu naataanaan akkuma silasiin jedhe afur gaafa ga'ee jedhu miidiyaa irratti baaseen amma haadha warrootaan qabaa jedhee naasaa jechuudha. Wow, okay, mashallah. Mansuur okay, kuni amma eefa guddina keessa dhufte gaafa dardara turte sanitti jechuun jireenyuma keetitu jaalalti gaafa dardara okay waan dabre keessa asin qabne tasuma namni tokko akka ijaanis ta'e onneen nama itti si butamtu dardara ta'e an ni jira jee yaadu kan qabamin gaafa sanitti jaalalti tasa xiqqollee sin qabne jaalala wanni jaamu kun. Egaa nuyi nama as a human being wanta kana happening ta'a garuu seenaa sana yoon sii kaasee jedhee seenaa lama wayii gatiin qabuuf seenaan sun biyyattii keessatti hin beekamti namoonni sun immoo jireenya mataa jiraa qabu. Nama biraa wajjin jireenya qabu ijoollee horatanii jiru personally jireenya namaa jeequu gatii ta'eef wayi sana please ituu dhiisne wayya sun jihilinnaadhaan ala ituu beekumsa hin qabaatin waan taate gatii taateef isa deebisee wayi isaas kaasuu hin barbaadu alhamdulillah arra garuu Mansuur janajjanuu keessa jiru.
Mashallah. So ammatti dubartiin maybe carraan ni jira jechuudha. Dubartiin ulaagaa ati fuudhuu qabdu guutu yoo jiraatte ammallee Mansuur karaa fuudhaa sanirra ni jira jechuudha. Dubartoonni san carraa isaaniitti fayyadamuu ni danda'an akkasuma moo cufame? Cufaan kun kunoo kan biyya alaati malee banaadha ammayyuu. Ni jirti. Okay, dubartoonni carraa kanatti fayyadamaan dhaamsa qiyyaa. Mee Mansuure bultii namaa maaltu diiga jetteeti yaadda? Akka nama bilchaatee akka nama waa'ee bultii beekuu tokkottis bultii namaa kana maal faatu diiga? Wantoonni bultii namaa kana diigan maal faadha? Tokkoffaa wanti guddaan kan bultii diigu sabrii dhabu. Sabrii maa inni afaan Oromootiin Obsa. Obsa. Obsa dhabu. Wallahi rabbiin obsa sii kennee jennaan meereej jechuun waan guddoo bultiin waan guddoo dabar. Rabbiin bultii sii kennee jennaan tokko obsuu danda'ee jennaan jireenyi sun akka gaariitti deemuu danda'a. Parsantii 50 ol namni obsuu danda'ee jennaan jireenya isaa keessatti bultii isaa kunuunsuu danda'a. Bultii isaa immoo bulfachuu sinuma danda'a. Maaliif jedhu yeroo baay'ee shamarran gaafa bultii keessa seenanii jedhanu abbaan manaa anama fakkeenyaaf almost close to 41 years nama waggaa 41 jiraateedha. Nama haala baay'ee qabuudha. Alhamdulillah haala badduullee hin qabu. Garuu haala ofiin jiraachuu beekaa hojiidhaan biyyaa ba'uu ni jirti. Hojiidhaan thank you. Nama bira ooluun ni jirti. Kana keessatti jalqaba ji'a ja'an sana waggaa tokkoon sana sabriidhaan dabarsitee jennaan wallahi wanta akka sabrii jireenya maatii kunuunsuu ittiin danda'amu an sabriidhuma jireenya fudhadha waan hundaan. Kanaafuu sabrii godhannu jedhu naasa. Mashallah. Sabriin obsii waan hunda okay. Namni tokko karaa salphaan akkamitti biizinasa jalqabuu danda'a? Especially dargaggoonni, especially warri biyya keessa jiraatanii, biyya alaa jiranis akka biizinasmaan tokkotti karaa salphaan akkamitti dandeenya biizinasa seenuu? Maallaqa xiqqaan. Dhugaa sabab jennaan ani biizinasa biyya baay'eetti nagadeen hin beekaa, Ugaandatti hin beekaa. Ammas immoo biyya biraan jira, biizinasumaafan dhufe maqaa dhawwatiin hin barbaanneefanii. Biyya 3, 4, 5tti nagadeen hin beekaa. Kana keessatti garuu biyyattii keenya keessatti ispeeshaalii dargaggoon amma jiran warreen biyya keessa jiran biizinasa hojjechuu barbaadanii jennaan yookiis immoo hojii tokko qabaatanii jennaan hojii 2, 3 tokko amma fakkeenyaaf biyyaan jiru keessa waan si dhibu namni maaliin illee carraaqqatee waan ittiin nyaatee dhugu fudhatee gala malee kadhaa wanta dhamu hin jiru. An amma har'aa kunoo 7 tokkoon ga'e biyyana alhamdulillah waraqaa eenyummaa waraqaa biizinesaa investimentii maal baafadhee har'a fixeen jira. Boriftaan immoo isa kaan baafachuutti deema. Kana keessatti garuu hamma irraatti nama kadhatu nama argee hin beeku. Kadhaa jechuun hojjechuu nama hin dandeenye qofa kan kadhachuudhaa qabu. Biyya keenya keessatti immoo namoonni maastarsii qabaatanii, digirii qabaatanii, injinara ta'anii waggaa 2-3 hojiin argatanu ta'a. Garuu jara kanaaf wanta dhaamumaa inni mataa of gadi qabaatii mee gadi jedhaati hojjechuu jalqabaa. Birrii 5,000, 50,000, 100,000 namni biizinasa nagaduu ni danda'a. Gara kuteenya qabaatee ittiin jijjiirama jedhee jennaan ani akkan silasiin jedhe 3,000 hin jalqabe. Of course har'a 3,000 jalqabuun akka hin danda'amne nan beeka. Garuu 30,000 immoo jalqabuu hin dandeessa. Amma shamarran birrii 30,000 buna jalqabanii guyyaatti birrii 1,000 hojjetanii oolu Finfinnee keessatti. Kana jechuun maa inni yoo of gadi qabdee jette annan jijjiirama maatii koos nan jijjiira biyya koos nan jijjiira jettee yoo sammuu keetiin furattee jette wanti hin jijjiiramne wanti hin hojjetamne wanti hin taane hin jiru. Kana dhaamu maa inni of gadi qabaatii xiqqoodhaa jalqabaati guddachaa kottaa isa jedhuun dhaamsa dhaamaafi jechuudha. Thank you. Egaa kadhaa jettee kanaan wal qabatee Mansuureen geema TikTok kadhaadha jettee ni yaadda? Geema TikTok irratti taphachuun yookiin giiftii TikTok irraa nama gaafachuun waan akkanaa naa kanni leenca naa kanni kadhaatti siqaa moo kadhaadha?
Gaaffii kun naa darbu maaliif jennaan nama baay'ee tuquu gatii hin danda'uu fi It's okay. Dabaruu ni dandeenya. Gaaffii deebisuun beene bira ni qonnaa rakkoon qabu. Tole tiktaakeroota warroottan fuuldura tiktaakera ta'uu fedhu. Amma fakkeenyaaf ani akka kiyyatti even viidiyoon illee dhaamsa kan hin dhaamadu ni qaba barattoota warra biyyaa dhufuuf akka isaan tiktook hin fayyadamne yookiin akka isaan laayivii seenanii geeman taphanne nama gorsurraa yookiin nama itti himu keessaa tokko. Okay, tiktaakeroota yookiin warra fuuldura tiktaakera ta'uu barbaaduuf dhaamseeti dhaamtuuf maali? Nama karaa tiktok dhufuu fedhuuf maallaqa karaa salphaan teenyeeti tiktok irraa arganna warra jiruuf warra barumsa adda kutee barachuurra tiktok irraa maallaqa fudhachuun wayya jiruuf maal dhaamtaaf? Dhugaa sabab jennaan tiktokni biizinesa. Tiktokni ati of kabajdee namas kabajdee hin fayyadamta taanaan wanta akka tiktokii nama guddisuus hin jiru. Geemas immoo yoo ta'e aadaa kee kan hin tuqin shari'aa islaama ta'e namtichi sun shari'aa kee kan hin tuqin kan gaafa namni silaalee jedhu maal abaluu kun akkamuma amma kwal tokko maal namtichi kun of hin kabaju siin jira namni haasaa kee gaafa argu akshinii kee gaafa argu waan ati gootu gaafa argu amma immoo yeroo ammaa wanti nu haasofnu isa geemii waan hin taaneen qixaatamu dhiisiiti haasaa anaafata haasaa jirru amma ana bira almost close kumte koof 500 dunuu ilaalaa jira sibira sakkuma san kana keessaa namni 400 riikardi gochaa jira bar kun jechuun waggaa 20 teessi wanta anaafata haasaa jirru kun inni waan hin taane waan badduu gaafa qixaatamtee jettu haasaan taane gaafa haasoftee jettu ijoolleen hin dhalatti ijoolleen guddattee ijoollee godhatti seenaan sun gorusuma wajjin jirti. Kanaaf jennaan warreen social miidiyaadhaan dhuftanii guddannee nama taana jettan of eeggattanii jennaan akka social miidiyaa biizinasa guddaan hin jiru. Namni waggaa 20 yuutiyuubii irra jalqabee anamma fakkeenyaaf alan dur buna nagadu. Zabanan buna dur nagadutti ituun wayee tiiktookii bee ituun wayee yuutiyuubii bare farda ala sanan fardatti fe'ee bunan nagadaa ture sana riikardi godhee poost gochuutuun jalqabe yuutiyuubii miliyoona 3-4-5 olin qaba almost close to 40 years ago. Kana jechuun ji'aan miliyoona 5-6 ji'aan argachuu ni dandeessaa jechuudha. Garuu kun kan ta'uu danda'u maa inni wanta hojjettu kontentiin kee kontentii gaarii ta'uu qaba. Birrii argachuu qofa miti kan laaluu qabnu. Birriin yoomillee nama hojjetee hin argata rabbiin uma kennaaf. Hojii humnaatiinis haa ta'u, qacaramees haa ta'u, daldalees haa ta'u, jireenyi arra jirtu hundiyyuu ni dabarti. Inni argate hin dhaba, inni hin arganne moo rabbiin uma kennaaf. Garuu sooshaal miidiyaa dhufanii warreen of jijjiiruu barbaadanu seeraaf heera godhatanii safuu beekanii jennaan dhugaasa of jennaan sooshaal miidiyaan nama baay'ee jijjiirteetti bar. Namni konkolaataa ofii bitatee oofuu qofatu hin ta'in hiriyaa konkolaataa sana qabullee namni hin qabaatin konkolaataa sana bitatee amma Finfinnee keessatti miliyoona 5-6 ijoolleen oofantu jiru. Tiktookiidhuma kanarratti, yuutiyuubiidhuma kanarratti. Kanaaf jennaan heeraaf seera guunnaan rabbiin sodaannaan safuu beeknaan aadaa isaa saba isaa waan hin tuqne hin hojjenne taanaan waan gaarii goonaan akkuma sooshaal miidiyaa kan nama si guddisu hin qabu. Poostii tokko ani korra 500 hin gaafadha bara. Miillee tokko hin gaafadha bara. Poostii takkaan. Kana jechuun ilaali how is easy money. Easy ta'ullee ni danda'u waan baay'ee itti dabarseen kana ga'ee garuu seera eeggatanii deemnaan wanta akka sooshaal miidiyaatiif yuutiyuubuudhaan birrii argatan wanti fakkaatan jiru. Thank you. Galatoomii dhaamsa bareedaadha. Yeroo ammaa kana Mansuur miliyoona 2 biliyoonara keessa jira. Alhamdulillah Mansuur hiyyeessa miti. Akka namni kun itti na laalus miti. Akka namni itti na tilmaamus immoo miti. Namni takka si fuudhee dhuma samaa irra si kaa'ee waanuma biliyoona wayii qabdu si si'a. An sadarkaa sanas miti. Garuu alhamdulillah hiyyeessa miti. Maashaallah. Deebsaa bareedaa. Tole galatoomii mee yeroo takka Mansuur gara fuulduratti pirezidaantii akka taatu ni dubbatta. Pirezidaantii nin ta'a jetteeti hawwitamoo ni yaaddamoo ni taata gara fuulduraa yoo taate haala kamiin ta'uu deemta? Kun gaaffii cimaadha.
gaaffii kana reefu manitti yaaduu jalqabe si wanan si deebisu kana cufan siin jedhe kanaan dura honnee guddaadhaan hin haasa'a amma garuu keessa kee natti miyoonaan jettee dhiisee hin jira waan hundayyuu. Bizinesummaanis taa'aafuu nan ta'a jedhee baay'ee yaaleen ture akkan ta'us nan beekaan ture garuu amma dhiiseerasa. Okay. Thank you. Galatoom. Wantoota viidiyoon alatti yookiin miidiyaan alatti nuti hin beekne kanii fi carraa atilleen himuudhaaf hin argatin kan nuuf himtu ni qabda waan dhokataa waan silaa himuu barbaaddu kanii fi carraa namaa wajjin haasa'uu irratti hin argatin yookiin ka irraanfatti waan nuuf qoddu waa'ee keetirraa waan namni beekuu qabu jettee yaaddu. Baay'ee illee jiru garuu namni naa beeku kan inni akka namni naa beeku kanan barbaadu ani oromummaa kootiin oromummaa koo jaalladhee amantaa koo kabajee nama jiraatu malee oromoo gatiin ta'eef saamicha keessaan qabu oromoo gatiin ta'eef mootummaan ispeeshaalii godhee wanti naa godhe hin jiru akka naa godhus immoo hin barbaadu akka nama jiraataa biyya tokko akka nama sitizina biyyattii sadarkaa hundaa wajjin qixxee ta'ee kanan jiraataa jiru kan akka namni naa baruun barbaada namni baay'een sadarkaa inni na laalu akka carraa ta'ee waa'ee mootummaa yeroo naasa'u yeroo baay'ee ani kanan yaadu kanan beekus kanan ta'ee jirus proud ta'es kanan naasa'u biyyi koo jijjiiramaa jirti biyyi kun jijjiiramiinsa biyya kanaa keessatti immoo mootummoota amma biyya bulchaa jiran kan waan jijjiirama kana nuuf fidan jedhee gatii yaaduuf waa'ee jaraa yeroo baay'ee gatii naasa'uuf akkuma silasiin jedhe saamicha keessa lafni mootummaan naa kennee amma irra deddeebi'aa haasa'uu hin barbaadu gaaffiin bishooftuuf adaamaatti illee gaafadhe kunoo waggaa tokko na deddeebisaa jiru ammallee tasa dhiisee hin jira bara bakka natti ta'afu jedheen hojii biraa biizinasii biraa jalqabeen jira kanaaf jennaan namni kan naan barre akka inni naa baru kanan barbaadu an akka sitizina biyyattii tokkoo ta'een jiraataa jira malee special requestiin kan naa kenname hin jiru balleessinaan akka namaatti nan hidhama hojjennaan immoo rabbiin rizqii koonaa kenninaanis bu'aa buufadheen jiraataa jira kanaan ala oromoo gatiin ta'eef mootummaa gatiin haasa'uuf ispeeshaalii wanti naa godhame hin jiru akka naa godhamus immoo hin barbaadu kana bicha akka namni naa baruun barbaada jechuufan siin jedhe. Thank you. Galatoom ulfaadhu. Tole Mansuuree gaafileen itti aantu akkana jetti wantoota kana yoo gootee jiraattee eeyyeen godhe yookiin yoo hin godhin lakki jettee qofa deebistaa diiteela gaafii barbaaddu miti. Qabeenyaan qaba jettee nama miitee ni beeyta. Taas abadan amantaan koos naan eeyyamtu. Biizinasa hojjenna jettee maallaqa namarraa fuutee dhorkattee ni beeyta. Abadan jiraannaan adaraasitti saayimanuu 911 federaalitti dawwalanii riippoorta godhan. Maaliif nama miidiyaa ta'e jettee sheenoytee ni beeyta? Baay'ee yeroo baay'ee ammallee sitti maan jira kunoo. Silaayin Oromoo ta'uu baadheettee sheenoytee ni beeyta? Abadan piraawudii guddaan qaba oromummaa kootti. Oromoon saba guddaadha. Jaalalaan onneen ta'e si cabxee ni beeyti. Alhamdulillah wanta kanaallee takka dabare baateen. Jireenya keetitti akkaan rakkattee ni beeyta. Allama sadii dhala baay'ee. Hiriyaa kee nama sitti dhiyootiin ganamtee ni beeyta. Allama sadii sirrii. Osoo hin fedhiin zigaaliif maallaqa namaaf kennitee ni beeyta. Namni si dhufu wayii qaanfattee osoo hin jaalatiin garuu kenniteefi ni beeyta. Ituun itti namanin yeroo baay'ee nan godha waan akkanaa. Itti amanee garuu miti. Maallaqa kan kee namni si saamee yookiin si dhorkatee ni beeka. Ani akka salphaattis farankaa ofirkaan baasu ofirkaa baasee jennaanis immoo namtichi sun ismaartii na caalu gatii ta'eef na nyaatee jennaanis nan cinqu baay'ee garuu akka salphaatti harkaan baatu galuun. Dubartii poolisii irraa jaalalti si qabdee ni beeyti. I wish.
As military uffattee inta ogaa I think militariidhaan walammatanii deemuun kun waan taatu natti hin fakkaattu malee itoo argadhe gaariidha nan gammada dhugaa baay'een jaalladha militarii biyya keenyaa. Jaalallee saahiba keetii osoo silaa xiyyataa ta'e jettee hawwitee ni beekta. Auzu billahi minash Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Injuru laki. Okay. Galatoomii mee gaafilee teenya karaa xumuratti achi deemnu jira. Okay, gaafilee itti aantu tana akkuma kana fakkaatutti hanga takka daftee na deebisuu qabda. 5 second daftee. Mansuuree nyaatarraa maal akkaan jaalatta? Marqaa boqqolloo. Wanni ati nyaatarraa si aarsu yookiin hin jaalanne qirsi godhu maali? Woo hin jiru nyaanni inuma itti gammada nyaata baay'eetti. Amalli badaan ati qabdu maali? Amala badaallee hin qabu alhamdulillah. Biyyeeti jiraachuu akkaan jaalattuuf hawwitu biyya tabi? Makka alhamdulillah. Mashallah. Saabjektii iskuulaa keessaa saabjektii kam akkaan jaalachuu turte? Isaaban jaalladhu. Gidduu kanallee giraamii meeqanaan jedhanii maqaa namalleessaa jiru. Isaaban jaalladhu. Sagalee bareedduun addunyaa tanarraa siif taatu yookiin sitti toltu sagalee akkamii? Sagalee Quraanaa. Mashallah. Yeroo kophaa kee jirtu wallee akkam wallifte? Kophaa kuna dhiiftee ati deemuuf kaanaan dubbachuun dadhabee ati naan dubbannaan isa jedhu. Waaw, wallee kophaati kun. Okay. Guyyatti yeroo meeqa waa'ee maallaqaa yaadda? Ani bakka salaata keessa qofan wayii maallaqaa yaadu malee out of salaata waqtii shanan booda maallaqaa yaadaa oola. Waaw. Bizinesaan alatti wanni ati akkaan hojjechuu jaalattu maali? Ispoortii, jiimii. Guyyaa tokko qofaaf nama tokko waliin turu yoo sin jaan eenyu waliin turuu feeta? Muummee ministeeraa, piraayim ministeerii keenya. Waaw. Wanni akkaan si mufachiisu maali? Namni na sobuu. Wow. Tole. Galatoomii gaafii teenya ammallee karaa xumuratti achi deemna. Mee Mansuureen tiktaakarraa yookiin tiktaakarootarraa nama 3 namoota akkaan jaalatu or dinqisiifatu walliftootarraa nama 4 akkasumas sheekotarraa nama 4 mee nuuf himi. Jalqaba tiktaakarootarraa. Kan tiktookarootaas kan weellistootaas natta'afu sheekota naa wayya maaliif jennaan 4 caalaan beekaka. I know, okay. Aye, abshir, Uma. Aye, Sheikh Ranufim. Sheikh Bale nan jalladda. Sheikh Bale ni beekta? Yeah, Sheikh Robe. Sheikh Robe baay'ee nama natti toludha. Okay. Ustaz Kamil Shamsu. Okay. Sheikh Harar maqaan isaanii nu hangalu. Sheikh Amin? Sheikh Amin baay'ee nan jalladda. Yaasin Nuru Ustaz Ahmadin Jabal baay'ee namootan baay'ee dinqisiifadhu keessaa Abubakar jara kana baay'een jaalladha. Raayyaa Abbaa Machaa baay'een jaalladha. Mashallah. Tole mee Mansuuree osoo karaa xumuraa hin deemin dura dhaamsi yookiin immoo akka hawaasatti wanni hawaasa kanaaf dhaamuu barbaaddu ni jira. Egaa maayinni ani dhaamsa wanta dhaamu maayinni generaalii hunduma keenyaaf nama hataanuun jedha. Of course hundi keenya iyyuu nama garuu nama keessaa nama namummaa qabu rabbiin nuuf haa godhu. Maaliif jennaan gaafa nama namummaa qabu taatu waaqa sodaatta musliimoo taate salaata sagaddaa amantaa ortodooksaa protestaantii immoo yoo taate maskii beet kiristaana lattaa armee kee kabajdaa jireenya kee keessatti jireenya gaarii akka rabbisii kennu waaqa kee karatta nama himmiitu nama jaallattaa nama kabajdaa nama qarqaartaa kanaaf jennaan nama inni dhabu kun waan guddaa gati ta'eef rabbiin nama nu haa godhu rabbiin immoo nama jannata argatee jannatul firdawsiin akkuma kana miidhagaa jiraatu rabbiin nu haa godhu
Amin Allahumma. Egaa daawwattoota keenya warreen biyya adda addaa teessanii nu daawwachaa jirtan konkolaataa oofaa mana siree taa'aa kushiinaa keessa eerpaada godhattanii nu dalagachuu jirtan warroonni Itoophiyaa keessa Itoophiyaan ala hundi keessanuu warroonni sagantaa tana nu waliin turtan hedduu galatoomaa. Egaa Mansuuree gaafilee hedduu intervii garagara irratti waan godhee jiru gaafilee san irra deebi'ee itti fiduu hin barbaanne sila sa'a dheeraa'u nurraa fudhata ture gaafilee muraasan beekaa keessaa cuunfee fidee fi kana fakkaataa hundi keessan hedduu galatoomaa saniin alatti Mansuuree dhumarratti ammallee carraa isaafin kannaa yoo waan jiru qabaatee jee sammoota irraa akkasitti Mansuur wal gadhiifna yeroonis yeroo kubbaatii daawwattoonni kubbaa jechuu turan hangareefuu Maadriidii fi Siitii qaban yaa saniif gabaabsinee sagantaa Mansuuree kiyya dhumarratti ammas carraa siifin kannaa waan jettu yoo qabaatte jedhi sammoota adda baanaa anis ni deema inshallah. Galatoomii abdii kiyya wanti guddaan maa inni ispeeshaalii warreen saba Oromoo taatan yeroo baay'ee sabni keenya miidiyaa kana irratti baay'ee of sodaata. Miidiyaa kana irratti baay'ee hin dhufnu. Miidiyaan garuu humna, miidiyaan garuu saba kee eenyummaa kee kan ittiin beeksifattuudha. Kanaaf jennaan uummata Oromootiif kanan naamumaa inni amma akkaataa danda'ameen baay'inaan miidiyaa keenya miidiyaa gaarii godhannee waan gaarii itti fayyadamnee aadaa safuu Oromoo, aadaa Oromoo kan ittiin barsiifannu gatii ta'eef miidiyaa kana akka gaariitti akka kunuunsifannu miidiyaa kana irratti immoo haa dhufnu. Miidiyaan paaworii guddaa qabdi. Nu saba guddaadha. Saba ispeeshaalii biyyattii keessaa saba guddaa lakkoofsaanis beekamtiidhaanis laphee gaarii qabaachuudhaanis saba guddaadha Oromoon. Kana keessatti miidiyaa immoo qabaannee dhugaa jirtu kana dhugaa sabni Oromoo maal akka ta'e sabni keenya maal akka fakkaatu aadaan keenya maal akka fakkaatu finnee miidiyaa kana irratti itti barsiisnee jedha. Galatoomii abdii kiyyaa shoo kiyyaa ni madaalta jettee na filattee nattaasa'uu keetiif kabaju guddaan sii qaba. Egaa Kaanaadaadhaa isin gaafa biyya dhuftu muuzittoo naa fidii kottuu naa jiraatu. Galatoomii Mansuuree yeroo ta'e aarsaa gootee sagantaa xiyya hayyamamaa taatee na waliin turuu keetiif ulfaadhu rabbi nagaa sitti haa ta'u nagaan ture. Okay. Hayya.